Bakka kana ta'e dhumni shijjiraatti duutee maraattee jechuudha. Dhuma kee haa bareechuu yeroo namni jedhu salphaa isinitti fakkaatiin dhugaa waaqa waaqni dhuma kee haa bareechuu yeroo jedhu eebba ajaa'ibaati. Jalqaba toltee walakkaas toltee dhuma baddee jechuun bakka maal jiraattere namni dhumarra kan jiraatu dhumarra kan aara galfatu jechuudha. Dhumarra maraattee akkas taatee dhugaa waaqa baay'ee garuu nama gaddisiisti. Nama waan taateef jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqaa ta'u. Waan akkana waaqni isinaa oolchuun isiniin jedha. Dhugumaadha bar yeroo baay'ee namoonni keenya lammii biraa kanatti heerumuu baay'ee akka filannoo ajaa'ibaatti kan isaan ilaalanii akka waan addatti wayii kan isaanii ta'etti ilaalu jechuudha. Lammii Itoophiyaadha ala ta'e adii warra ta'an jechuudha keessattuu. Warra adii ta'an kana akka addaattidha ilaalu. Isaan garuu baay'ee rakkisoota dhugaa waaqa dubartoota Itoophiyaa baay'eetu dhiiga boo'ee gara biyyaatti gale. Ameerikaadha, Kanaadaadha, Jarmanii jechuudha. Dubartoota baay'eetu ijoolleen harkaa fudhatamanii kan galan baay'eetu jiru. Dhiyeenyattuu jechuudha. Dhiyeenyattuu miidiyaa irratti kan dhiyaatte gara Itoophiyaa fidee ka'ee mucaa harkaa fudhatee ishee immoo biyyatti kan gate jira jechuudha. Dhuguma isiniin jedha. Lammii warri adii kuni lammiilee biraa yoo fuudhanii haga dhumaa faanaan jiraatan. Mucaan hin uumama namni dubartiif dhiirri yoo dhuftee daa'imtiin uumamti. Daa'imatti garuu isaan akka biyya isaaniitti akka maal isaaniitti akka mana murtii isaaniitti daa'ima harkaa fudhatu haadha hin galee jedhu jechuudha. Yeroo sana hin maraatti tokkoffaa mucaa ishii dhabdee lammaffaa biyya guddaa sana dhabdee. Kana hunda yeroo dhabdu bakka hin maraatti jechuudha. Kun kisaara ajaa'ibaati dhugaa waaqana. Wanti amma firee irra ga'e kunis kanuma jechuudha. Firee namni wallaalee hin jiru. Keessattuu yeroo isheen ani amantaa musliimaan fudhadha jettee dhuftee biyyatti qooste sana nama hundumaa sobde sanaan yeroo sana namni hunduu ishee baree jechuudha. Yeroo sana fammastee jechuudha. Egaa fireeni amantaa musliimaa nan fudhadha jettee bultee kaatee moo ani gaafa sana machaa'eni namatuyyuu bilbilee natti himee ati amantaa musliimaa fudhattee turte naan jedhanii ani garuu gaafa sana machaa'en ture jettee biyyatti qoosaa turte jechuudha dhugaa waaqa. Kanaaf yeroo baay'ee namni tokkoffaan dubartii taatee kabaja ofii hin qabne dubartii taatee dhugaatii dubartii taatee waan amala fafee garaagaraa waan xuuxamu amaloota fafee kana fayyadamtu wantoota akkasii fayyadamtu dhumni ishee hin tolu dhugaa waaqaa jechuudha. Dhumni ishee hin tolu waan mafeete gooti waan barbaadde abbaan manaa ishee jechuudha. Sababiin maraannaa ishee kun maalidha? Abbaa manaa ishee ijoollee harkaa fudhate. Akkamitti harkaa fudhata? Nama nagaa harkaa baay'isee nama nagaa harkaa ijoolleen hin fuudhamu garuu ragaa irratti sassaabbata. Edaanni maraannaa mashii kanarraa adda bahuu barbaadeera. Ijoollee isaa immoo itti dhiisee bahuu hin barbaadu. Adiin kamillee ijoollee isaa hin du'a malee dhiisu akka biyya keenyaatti. Biyya keenyaaf faallaadha jarri. Isaan baay'ee faallaadha. Warri kan keenyaa ijoollee faana xirriqsi gochuu barbaadu. Ijoollee keessattuu ulfafaa gaafa taatu geeraa siin jedhu sirratti gatanii sirratti naqaniifaa deemu. Isaan sun garuu ijoollee isaanii hin du'u malee tokkitti ishii sirratti hin dhiisan. Tokkitti ishii bakka. Siinsi baasuu, siinsi dhiisuu sirraa adda bahuu barbaanna ragaa sassaabbatu. Yerootti machooftu, yerootti akka ta'e taatu, yerootti maal gootu viidiyoo garaagaraa si waraabu. Namichi ishii kun ama abbaan manaa ishii kun adiin kun jechuudha. Namni adiin kun yeroo isheen maraachaa turte sana yeroo isheen mamachaa turte sana viidiyoo garaagaraa waraabbate. Kanuma dhiyeeffate jechuudha. Kanaaf namni akkasii immoo dubartiin akkasii immoo gahaa miti ijoollee qabachuudhaaf daa'ima guddisuuf gahaa miti. Kanaaf murtaa'e jechuudha. Isheen maal taate ergasii hin maraachaa dhufte jechuudha. Waan gootu illee hin beektu. Konkolaataa fa'aa taaksii fa'aatiin deemaa ol dhugaatii garmalee fa'aa dhugduu ol jedhaa ol guuramaa fa'aa deemaa turte. Amma immoo keessa baatee beektaa miila garuu eenyuma ishee hidhe baay'ee. Miila ishee kana eenyutu hidhee akkanatti viidiyoo ishee waraaba.
moo fi mashi of waraabdi ofii mashi waan kana hunda waan ofitti sabdu fuula shittis goggooti ofii mashi wanta garaagaraatiin of waraabde ofii mashi akkanatti of waraabde ajaa'ibadha dhugaa waaqa bakka jechuun namni gaafa maraatu waan godhu hin beeku jechuudha gaafa waan hundumarraa bahu waan godhu hin beeku jechuudha namoonni keenya shamarran keenya garuu jechuun maqaadhaaf Itoophiyaa jedhamti haa ta'u malee immoo yeroo baay'ee yeroo dubbattu namoonni karaa abbaashii akka isaan naannoo Oromiyaa fa'aa keessa jiraatan gara Buraayyuu fa'aa jiraataa turan dubbatti jechuudha yeroo baay'ee Arsii fa'aa maqaadhaatti garuu shan Tigreedha akkana himatti gaam haalan beekani akkaataa isaa isheen maraattuudha waan himattus hin beektu garuu dhugaan sinin jedha dubartoonni keenya yeroo baay'ee hin shawwadamu yoo biyya gaarii isaan gahee fayyadamuun beekan yoo nama gaariitti isaan qabe fayyadamuun beekan of qabuun beekan jireenya hin beekan bakka isaanii maaltu malare gadadootu ta'aaf jechuudha gadadootu ta'aaf maaliif namni akkanatti iddoo gurguddaa deemee of hin kabajne namni of hin qabanne ijoollee isaa hin qabanne jireenya isaa sakkii urgodhee hin qabanne maaltu ta'aaf gadadootaaf fireen kunoo gadadootaa ta'e sanuu namumti gargaaru namumti imbaasiidhaan ga'ullee namumti hospitaalaan geessullee dhabame akkanatti 9 viidiyoo of waraabaa olti jechuudha namni illee irraa gore jechuudha biyya guddatte sana keessatti Itoophiyaa baay'een osoo jiranii baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha dhugaa waaqa barichi akkamii akka jibbisiisu nama jibbisiisu baay'ee tokko ulfaata jechuudha garuu lafuma jirtanitti seen waaqa keessan kadhadhaa baay'ee hamaa ta'eera jechuudha namni hamaadha barri isaas hamaadha kana keessa mootii yoo waaqa keetti siqxe malee baay'ee wanti si ganu wanti si nyaatu baay'ee jira jechuudha dubartiin kun amma ijoollee ishii dhabde ijoollee 2 qabdi ijoollee sana fakkaatanii kanarraan sammuun ishii tuqameera egaa yoo imbaasii deemanii nama akkan dhukkubsate immoo gara biyyaatti galfamti gara biyyaatti yeroo galfamtu immoo namni akkana baree eenyutti riit godha eenyutu simata itti yaadame nama akkas ta'e keessattuu ani hojii hojjedheen beeku ani erga manuma warra keenya akka eeyyuu sarraateenyaatu na guddisee sarraateenyaatu hojii na hojjetee na guddisi jetti yeroo maraannan irra yeroo tokko yeroo of jajju jechuudha nama akkatti guddate nama biyya guddaa keessa dhufe amma immoo bifa kana yoo gara Itoophiyaa keessa dhufu Itoophiyaan akkattuun rakkinadha biyyi isaas rakkina namni isaas rakkina eenyutti riit godha dhugaa karaarra baati malee jechuudha yeroo dhumatuu fi karaarratti baati malee dhuguma siniin jedha namni ishee simatu hin jiru namni ishee riit godhu namni yaalu hin jiru hunduu yaalii barbaachisan Itoophiyaa keessaan dadhabeera sammuunsa akkubsateera waan ta'eef jechuudha jireenyi dadhabsiiseera waan ta'eef jechuudha dhugaa waaqa dhumni ishee hospitaala yoo galtee isa booda communitiin ingasha bakka jechuun dhibamaa akkana ta'e namni yaalus hin jiru waan ta'eef namni tiriit godhu bira hin jiru waan ta'eef namni itti gaafatamummaa fudhatuuf waan jireef inni gara biyyaatti gasha yoo isaan gargaaranii sanuu community biraan gaan gaafaas uftumoo gaheen ishii maali dhumni ishii maal ta'a nama gaddisiisa jechuudha walumaa galattuu baay'ee ulfaata dubartii ta'uu jechuudha dubartii ta'uuni baay'ee tokko nama gaddisiisa bakka tokkotti garuu yeroo baay'ee immoo namatu carraasa akkana godha dubartii mataateef osoo hin taane yaa'u dubartii ta'uudhaan side effectiin akkuma jirutti ta'e dhiibbaan sirra ga'u akkuma jirutti ta'e garuu yeroo tokko immoo situ of mancaasa situ of balleessa situ akka ta'e situ maraataa jechuudha yeroo iddootti fayyadamuu qabdutti fayyadamuu qabda iddootti jiraachuu qabdutti jiraachuu qabda isheen ammatoo nagaa taatee too ragaan irratti hin sassaabamne ta'e biyyichi waan dubartii dhiibu miti waan dubartii kabajuudha malee jechuudha mirga waan kennuufidha malee jechuudha garuu dubartoonni quufan danda'anii dubartoonni bakka akkas jedhama iyyuutti hindaa'u rakkinaatu isaanii mala dhugaa waaqaa jechuudha baay'ee nama gaddisiisa wanta akkasii kanaaf keessattuu immoo lammii ani yeroo baay'ee arge miidiyaa irratti dhugaa waaqa lammiilee warri adii ta'an kun adii warri ta'an kuni warri ingilifa haasa'an faa kuni lammii garaagaraa yoo fudhan Itoophiyaa faan argan yeroo baay'ee yeroo ijoollee harkaa fudhatanii gara Itoophiyaatti akka shaanxaa gashan
ijoollee harkaa fudhatanii yeroo gashan ijoollee harkaa fudhatanii nama baay'een arge miidiyaarra dhufee nama boo'u jechuudha dhugaa waaqa. Kanaafuu be careful dhuguma isiniin jedha waaqa jechuun lammii kee yoo ta'e hammamillee ta'u mucaansi gidduudhaa dhalates lammiidhuma keeti. Kanaafuu amma tokko waan biyyatti si gashuun qabu mucaas harkaa fudhate afaan tokko dubbattu gosni keessanis tokko. Kanaaf amma tokkollee warruma kan keenya wayyan jedhaan garuu adiin kun akka waan lammii kan biraa caalutti ilaalanii nyaata muka. Waaqni sinaa eegu dhugaa nama azansisti garuu mucattiin maratte.